keenya gargaaruu qabna jennee waan murteessineef amma loltoonni Eertiraa guutummaa guutuutti lafa Tigraay keessaa ba'anitti qaama bulchiinsa kanaa ta'anii akka hin hojjenne murteessineera. አስተዳደር አካል ሆነን እንደማንገባ ወስነናል። mootummaan Itoophiyaa waraanni Eritiriyaa gonkumaa Tigraay hin seene jechuun komii irratti ka'uu akka ta'eera. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad tibba darbe paarlaamaa biyyattii irratti wayita dubbatan Eritiriyaan loltoota Itoophiyaa daangaa isheetti baqatan tumsite malee Tigraayitti loltoota hin ergine jedhanii turan. Loltoonni Eritiriyaa Tigraay keessa jiraachuu maaliin bartan gaaffii jedhuuf obbo Dooriin akkas jedhu. እኛ ይሄንን ጉዳይ ማወቅ የቻልነው አንደኛ የአይን nuti dhimma kana kan baruu dandeenye tokkoffaan miseensonni keenya aanaalee fi magaalota keessa jiran kan ijaan argan jiru. Kan biraan ammoo miidiyaalee addunyaa adda addaa irraas akkasumas mootummaan Ameerikaa loltoonni Eertiraa akka waraana kana keessatti hirmaachaa jiran beeksiseera. Nuti hunda caalaa garuu akka ragaatti kan fudhanne fakkeenyaaf aanaa Iloom, Alitanaa fi Doohaan keessatti waraanni Eertiraa alaabaa ofiisaa dhaabbatee akka jiru namoota achi ba'anii Maqalee jiran irraa bilbilaan mirkaneeffanneerra. Achi duwwaa miti Zaalambessaa, Addigiraat, Wuqroo, Aksum, Shiree fi iddoo biroo keessa akka jiran uummanni ibsaa jira. Kun egaa wanta nama shakkisiisuu miti dhugaa waan ta'edha. Bulchiinsi amma Tigraay jirus loltoonni Eertiraa akka naannicha keessa jiran beeku. Kana furuufis amma dandeettii keenya ni hojjennaa yaada jedhu qabu turan. Ta'us garuu kan isaan qofaa isaanii waan murteessan miti. Kun waan sadarkaa federaalaa murtaa'udha. Kun dhimma humna isaanii ol ta'ee ta'uu isaa nutis ni hubanna. አቅማቸው በላይ እንደሆነ እኛም እንረዳለን። Ogeessi kaameeraa tajaajila oduu Reuters kumarraa gammachuu kamisa galgala miseensota poolisii federaalaan mana jireenyaa isaatii akka fuudhamee hidhame haati warraa isaa adde Hawwii Dassaaleny himaniiru. Waggoota 10 dhaabbata Reutersiif ogeessa kaameeraa ta'uun ka hojjete gaazexeessaa kumarraa gammachuu jimaata darbee mana murtiittis dhiyaatee ture. Haala gaazexeessaa kumarraan itti qabamee fi ergasii waan jiru adde Hawwiin Habtaamuu Xibabuutti himaniiru. kumarraa manuma jireenyaa isaatii dhufanii qabaniini naannoo sa'aatii 2:10 irraa ta'a galgala keessaati. Wayita isaan isa qabanii haalli ture maal fakkaata? Jalqaba irraa eegalinatti himee jalqaba eenyutu dhufe sana booda hoo haala akkamiitu uumame? Jalqaba dhufaniitu balbala rurrukutanii gaafa rurrukutan hojjetu koodha kan balbala bane sanaan booddee anaan na waamtee jechuudha namni sin barbaada jettee sanaan booddee yeroon asii achi ba'u isuma dhufanii balbala banii naan jedhan hin banuu jedheen dideeni sanaan booddee eenyudha isinii eenyummaa keessan naa ibsaati isiniin bana jennaan eenyummaa keenya amma sii ibsuu hin dandeenyu balbaluma qofa nuu banii jedhanii isinii hin banuun jedheeni sanaan booddee humnaan balbala akka raasuu barbaadanii humnaan seenuu barbaadanii sanaan booda abbaa manaan koo gola ture waan ta'eef golaatii fiigaa dhufe maalidhaa jedheeni balbala nuu banii seenuu barbaannaa jedhan sanaan booddee eenyummaa keessanitu naan ibsin akkamittiin ni balbala isinii banuu danda'a jennaan eenyummaa keenya booddee sitti himnaa amma garuu balbala nuu banii jedhan innis hin banu isinii fi eenyummaa keessanitu naan ibsin balbala isinii hin banu jedheeni sanaan booddee dudduubaan immoo warri federaal poolisii akkas gara nama 7-8 kan ta'anii baay'atanii dhufanii sanaan booddee meeshaa nutti qabanii dhaabatanii jechuudha fuuluma keenya duratti ijoolleen jiru ijoolleen nuun qabnu ijoollee 3dha ijoollee xixinnoon kan nuti qabnu isaan fuulduratti meeshaa nurratti qabanii dhaabatanii sanaan booda waa tokko gochuu hin dandeenye waan ta'eef tu arginu ajjeesuuni abbaa manaa koo ajjeesu jedhee jaayyaadee fi nan banee fi balbala sanaan booddee erga banameeti booddee isuma seenan kumarraadhaan hin qabatanii harka isaa yeroo suma hidhaniitu fuudhanii deemanii jechuudha. Mucaan kusheen hangafaa baay'ee duukaa waan jechaa turte maalidha jennaas namni nu ibsu tokko illee hin turre achi keessa wanti sin gashu hin jiru wanta akkasiidha kan isaan nuun jechaa turan maaliif akka fuudhanii deeman eessa akka fuudhanii deeman illee nuuf hin ibsine sa'aatii sanatti jechuudha. Mee jalqaba namoonni dhufanii namoota uffata akkamii uffatanidha poolisoota immoo namoota akkamii turanii wayita gara mana keessanii dhufanitti ajajni isaan poolisii yookaan immoo mana murtiirraa fidanii dhufan ture? Namootni dhufan suni namoota siiviilidha. Wayyaa normaalii namoota uffatedha dudduubaan warra dhufedha warri wayyaa federaalaa uffatanii malee siiviilidha jalqaba kan dhufe eenyummaa isaaniillee nutti agarsiisne waraqaa qabatanii hin jiranii ID qabatanii hin jiranii gaafachuuf yaallee turre eessaa dhuftanii jennaan nuuf ibsuu hin dandeenya isaan manuu gaafachuu hin dandeessanii kumarraa qofa nu waami wanta akkasiidha kan isaan waan jechaa turan. Sana booda kumarraa erga qabaniin boodatti mana sakatta'anii jiru meeshaalee muraasa akka fudhatan dhaga'een jira isallee natti hime. Dhufanii mana sakatta'anii jiru wanti isaan argatan hin jiru laaptooppii
mucaan koo irratti tiitoorii barattu isa argatanii fudhatanii bilbila abbaa manaa kooti ID ittiin hojjetu kan hojiisaa kan Reuters jechuudha. ID isaa fudhataniiru. Wukkilinnaan inni alaateefaa wanta akkasiidha kan isaan fudhatanii baank akkaawuntii isaa fa'aa kan isaan fudhatanii deemanii. Jimaata immoo mana murtiitti dhiyaachuusaa dhaga'een jira. Mana murtii kamitti dhiyaate? Wanti iyyanni irratti dhiyaate hoo maali? Mana murtii ni dhiyaate yeroodhaaf nuuf hin ibsamne akka mana murtii dhiyaatullee nutti hin himamne tumaatiitti hin himaminidha kan inni mana murtiitti dhiyaate nuuf hin ibsamne akka mana murtiitti illee dhiyaatu himatni irratti himame immoo maalla oduu soba gabaasuudhaan fake news kan jedhuun kan isaan himatanii. Gaafa jimaataa manni murtii waan ajaje qabaa? Beellama torban lamattidha kan isaan beellamanii ni jiran amma jechuudha. Haalli qabiinsa isaa hoo maal fakkaata? Deemtanii gaafattaniirtu, siniif eeyyamamee jira, haasofsiistaniirtu, har'afa haalli irratti argamu maal fakkaata? Dhaqnee haasofsiisneerraani garuu haala inni keessa jiru haala baay'ee ulfaataadha. Qobaasaatti kan inni hidhamee jiru baay'ee akka qorruu baay'ee kutaa qorraa keessa akka ta'e aduullee akka hin arganne haala ulfaataa fi rakkisaa keessa akka inni jirudha kan inni natti hime. Kumarraan buufata poolisii federaalaa Finfinnee naannoo Meeksikoo jedhamu jirutti kophaa isaa kutaa qorru keessatti hidhamee akka jiruu fi hidhamtoota kaanitti makamuu gaafatee akka didame BBC'n odeeffateera. Gama mootummaa Itiyoophiyaan hidhaa gaazexeessaa Kumarraa Gammachuu ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Dhaabbata oduu biyya UK Reuters ibsa wiixata har'aa baaseen hidhaa gaazexeessaa isaa balaaleffateera. Gaazexeessitoon sodaan malee akka gabaasan hiyyamuu akka qabu ka himu ibsi Reuters Kumarraan hanga gadhiifamutti hin boqonnu jedheera. Reuters gaazexeessaan isaa inni biraan Tiksaa Nagarii guyyoota 10 dura miseensota poolisii federaalaa Itoophiyaa lamaan reebamuu isaas himeera. Radio BBC afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu oduun gaggabaabsee isinitti hima. Poolisiin dandeettii addaa fuula namaa yaadachuu qabu amma yoonaa shakkamtoota 2,000 ol ijumaan adda baasuu danda'eera. Poolisiin magaalaa Birmingham Andy Pop waggootaaf fuula namaa yaadachuu danda'a. Saudi Arabiyaan rogeettii mirga dubartootaaf falmitu Lujiin Al-Hatul hidhaa waggaa 5 adabde. Rogeettiin kun dubartoonni biyyattii mirga konkolaataa oofuu akka qabaataniif duula geggeessitee hidhaaf saaxilamte. Taphataan sarara duraa fi dursaan taphattoota Barcelona Lionel Messiin gaaf tokko Ameerikaa keessatti taphachuu akka fedhu dubbate. Kontiraatii inni Barcelona waliin mallatteessee waxabajjii dhufu wayita xumuramu maaltu akka itti aanu garuu mirkanaan hin beekamu oduun kanu. Odeessa keenyas xumuraatiin taateewwan rakkoo xiinsammuu namatti fidan keessaa tokko waraanaa fi ajjeechaan wayita heddummaatuudha jedhu ogeeyyiin xiinsammuu keessattuu daa'imman haleellaa suukanneessaa argaa guddatan egeree dukkanaa qabaatu. Itoophiyaa keessatti haleellaawwan yeroo dhiyoo as raawwatan hedduun bakka daa'imman jiranitti. Haleellaan Matakkal, Maayikaadiraa, Gurraa Fardaa, Gullisoo fi waraana Tigraayitti dhalate kaasuun ni danda'ama. Dhiibbaan haala kanaan xiinsammuu daa'immanirra ga'uu hagami jenne Yuunivarsiitii Istaanbul Galii Shimitti gargaara Profeesaraa akka ta'an gorsaa xiinsammuu Amaan Saaddoo gaafanneerra. Inni dura maatii ofii dhabuun nagaa kennaaf namni dhiphatu naannawa keenyatti uduun ijaan arginu ajjeefamuun sun waan guddaa. Ijaan arguu dhiisaatii dhagaa guddachuun matumti isaa dhiibbaa guddaa namarra geessaa yeroo waraanni ta'ee jedhu miidhaan namoota irra ga'u kun traumatic experience jedhama. Traumatic experiencein kun physically waan battalessanitti namootatti dhagaamutu jira. Hirriban qabaatanii wantoota ijaan argan kun irra deddeebi'ee gara sammuu isaanii dhufa. Halkan rafanii hin danda'anii waan daawwatan yookaan immoo waan ilaalan irratti xiyyeeffachuu hin danda'anii. Namoota amananii jiraachuu waliin haasa'uu hin danda'anii isaan jibbisiisaa akka waan isaan ajjeesanii balleessaan sun akka isaanii ta'e itti dhaga'ama. Kanneen battalessanitti wantoota itti dhaga'amuu danda'u. Namootni kunneen namoota tiriitmentii deeggarsa fayyaa xiinsammuutiin wal qabatee jedhu namoota kanneen battalatti yoo hin kennaminiif ammoo bulee ture yoo deemee jedhu barachuu irratti dandeettii barachuu isaanii irratti furmaata nama fiduu hin dandeenye ta'anii yaaduu abdii dhabuu jijjiirama san namoota fiduu hin dandeenye ta'anii yaadu rakkoo fuuldura isaan mudatullee namni biroo dhufee yoo isaan irraa jijjiire malee ofii isaaniitti akka waan jijjiiruu hin dandeenye itti dhaga'ama. Kana booda fuuldura laalee jiraachuu danda'a jechuun isaanii harkaa fudhatama jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessatti dhiyeenyuma kana bakka garagaraatti haleellaa suukanneessaan raawwatamaa ture. Haala suukanneessaa akkasii keessatti daa'imman gara fuulduraatti akka isaanitti
itti jireenya isaanii jijjiiruu danda'an ni jiraata laata muuxannoo biyyoota garaagaraarraa akkaataa biyyoota waraanni keessatti geggeeffamuun daa'imman amma keenyaaf kan naannoo Siiriyaa faa Yaman faa keessatti waan ta'aa jiru numa arginaa akkasumas immoo biyya irratti immoo biyya jechuun nama jechuudha daa'imman akkas ta'a gaafa guddatanii egeree biyyaa irratti immoo dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'ame kanaan wal qabsiistanii waan xiinxaltan. Tasa ta'ee namoota Siiriyaa irraa buqqaanii gara Turkii dhufan isaanii wajjin deeggarsa sammuu kennuufiif tola ooltummaadha. Ganna lama dura isaanii wajjin dabarsaa ture namoonni kun waan doodhiisaa balbala bananii yoo cufanillee akka waan boombiin dhabee itti fakkaata ture. Mana keessa tasgabbiin ta'anii haasa'uu hin danda'anii yeroo hundaan boo'ichaa. Biyya keenyatti ammoo ogeessi fayyaa sammuu gahaan hin jiru. Bakka ogeessi fayyaa sammuu gahaan hin jirre ammoo traumatic experience akkanaa kun rakkoon tasgabbii dhabiinsa sammuu namaa battalatti uumamu kun yeroo gabaabaa keessatti deeggarsa ogeessaa yoo hin argatin ammoo yeroo dheeraa ture post traumatic stress disorder jedhu. Gara dizoorderitti seenaa guddina sammuu isaaniitiif illee egeree isaaniitiif guddina sadarkaa biyyattii isaaniitiif barnootaan bakka guddaa hin geenye jedhanii amanuu dhabuun kun walitti yoo dabalame jedhu kun ikoonomiif illee siyaasa biyyaatiif illee hawaasa naannawa saniitiif illee jijjiirama irratti dhiibbaan inni qabu guddaadha. Haga danda'ameen dhaabbileen miti mootummaa dhaabbileen mootummaa qallaba nyaata waan isaan nyaataniin alatti deeggarsa fayyummaa isaaniitiif waan isaanirraa eegamu gochuu barbaachisa. Namoonni ogeeyyoon immoo tola ooluudhaan namoonni naannawa jiran uummata kanneen deeggaruun barbaachisaadha. Hordoffiin taasifamuu qaba jedhee yaada. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya asumarratti goolabna. Odeessaalee dabalataaf marsariitii fi feesbuukii keenya mil'adhaa jenna. Qopheessituun sagantaaf Raafolii Dhugaasaa Ana Hamzaa Huseeniin ture nagaan bulaa.